Sagaleen barattoota yuunivarsiitii Adaamaa saayinsii fi teekinooloojii yookaan immoo astuu immoo kunoota jechuudha waliin haa dhaggeeffannu. Biyya isaarratti lafa isaarratti kabajamuu qaba. Salphinni Oromoorraa dhaabbachuu qaba. Oromoon du'uu qabu. Oromoon ajjeefamuu qabu. Oromoo Bibbin Isoo Bibbin Salaalee Bibbin Isoo Bibbin Wallaggaa Bibbin We need justice. Oromoo. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'allee kunoo deebinee dhufnee jirra jechuudha. Oduuf odeeffannoo keenya qabannee jirra. Oduun keenya inni jalqabaa waa'ee uummata Salaalee irratti kan xiyyeeffatudha. Inni lammaffaan immoo artistii koonsartii isaa haqe jechuudha. Inni sadaffaan immoo paarlaamaan baay'ata dabalataa murteessuu isaati jechuudha. Waan kana sadii irratti waliin kan dubbannu ta'a. Haga dhumaatti dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Laayik, sheer, koomentii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Akkuma jalqaba dubbachuuf yaaletti jechuudha. Waa'ee uummata Salaalee kan dubbannu yoo ta'u, waa'een uummata Salaalee baay'ee cimee jira. Baay'ee darartii cimaadha jechuudha. Kanaan wal qabatee guyyaa kaleessa yuunivarsiitiin Adaamaa saayinsii fi teekinooloojii jechuudha. Astuu keessatti jechuudha barattoonni sagalee isaanii dhageessisanii jiran jechuudha. Sagalee isaaniitiin kan dhageessan jechuudha. Ajjechaan uummata Salaalee irraa dhaabbachuu qaba. Uummanni Salaalee du'uu hin qabu. Kanaafuu justice for Salaalee kan jedhan dhageessisanii jiran jechuudha. Akkasumallee karaa nagaatiin kan dhageessanii galan jechuudha. Kun waan guddaadha jechuudha. Karaa biraatiin immoo chaalenjiin waa'ee uummata ila Salaalee ilaalchisee jechuudha itti fufee jira. Chaalenjii adda addaa justice for Salaalee kan jedhu jechuudha. TikTokii irratti, Facebookii irratti jechuudha. Isinillee as jalatti justice for Salaalee people jechuu hin dagatinaa jechuudha. Chaalenjiin kun itti fufa jedhamee jira waan ta'eedhaaf hundi keenya jabaanneetiin haga furmaan tokko dhufuttu waan kana irratti cimnee jechuudha itti fufuu danda'uu qabna jechuudha. Chaalenjiin kun cimee itti fufuu danda'uu qaba. Gara biraatiin immoo akka qeeqaatti ka'aa kan jiru jechuudha. Waa'ee uummata Salaaleetiin wal qabatee jechuudha namoonni baay'een waan kanaan wal qabatanii akkaawuntii banachaa jiru jechuudha. Rakkoon uummata Salaalee immoo yeroo ammaa kanatti jechuudha rakkoo qarshii otoo hin taane rakkoo isaanii yeroo ammaatti rakkoo nagaa jechuudha. Namni nagaa argannaaniin dalagatee waan facaafatee qotatee nyaachuu danda'a jechuudha. Dursa namni maal argachuu qaba? Nagaa argachuu qaba kan jedhudha. Namoonni baay'ee yeroo ammaatti kana qeeqaa jiru jechuudha. Yeroo ammaatti akkaawuntii adda addaa bananiitiin qarshii walitti guuruun hin barbaachisu. Yeroo isaa hin geenye yeroo barbaachisetti immoo namoota beekamoo ta'anii fi dhaabbataa ta'anii walitti qarshii guuruun ni danda'ama. Yeroo baay'ee maaltu baratamee rakkoo wayyoo agarte namni baay'een akkaawuntii banee koottaa deeggarsa goonaa jedhanii sooshaal miidiyaa kanarratti labsuun ni baay'ata jechuudha. Hammi kun yeroo baay'ee immoo qarshiin namoota birallee hin geenye jedhamee komii uumaa jira waan ta'eedhaaf dursa kanarratti hojjechuu qabnu waa'ee nagaati malee waa'ee qarshiitii miti kan jedhu mormiin guddaan ka'aa jira jechuudha. Kanaafuu wanni jechuu qabnu nullee kanuma jechuudha. Namni nagaa argatee waan barbaade dalagatee nyaachuu danda'a jechuudha. Nageenyi argame taanaan wanni hunduu ni argama. Nageenyi argamu taanaan inni qarshiillee argamtu bu'aa hin qabaatu kan jennu jechuudha. Waa'ee uummata Salaalee akkasumatti cimee itti fufee jira jechuudha. Inni lammaffaan immoo koonsartii addaan cituudha jechuudha. Koonsartiin Roobsaan jechuudha. Roobsaan kanaan dura guyyaa har'aa jechuudha Adaamatti koonsartii kan qabate yoo ta'e qeerroon Adaamaa osoo uummanni keenya dhumataa jiru, osoo uummanni keenya du'aa jiru, wanti nu sirbinullee hin jiru, wanni nu dhiichifnullee hin jiru. Kanaafuu koonsartiin kun nu addaan cituu qaba jechuudha. Fuuldura dhaabbatanii mormii kaasuudhaan jechuudha. Koonsartiin kun addaan citee jira. Risiitiin uummataaf raabsamallee yookaan tiikeettiin uummataaf raabsamallee tiikeettiin kunillee akka deebi'u ta'ee jira jechuudha. Kun waan guddaadha. Qeerroo Adaamaatiin thankyuu galatoomaa ulfaadha isiniin jechuu barbaanne jechuudha. Kan biraa immoo jechuudha waa'ee paarlaamaatiin wal qabatee baajatan jechuudha. Paarlaamaan Itoophiyaa baajata haarawaa raggaasisee jira jechuudha. Kanaan dura baajata gara tiriliyoona tokkotti dhiyaatu raggaasisuu ni beektan jechuudha. Ammallee dabalataan baajata
baajata walakkaa tiriliyoonii ta'u jechuudha. Raggaasee jiraachaa waliigatti baajanni Itoophiyaa bara kana jechuudha tiriliyoona tokko walakkaa ta'ee jira jechuudha sanii olitti jechuudha. Kanaaf baajanni kun immoo baasuuwwan adda addaa fi piroojeektii adda addaatiif akka oolu ibsamee jira. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Har'a oduuf odeeffannoon kenna isin share like comment gochuu hin dagatinaa akkasumallee justice for Salaalee jechuun dagatinaa isin jedha nagata.